Bankiin Gadaa tajaajila siyaasaa kennuuf teeknooloojii ammayyaa fi humna namaa gahoomeen hojii kan eegaledha jedhan hojii gaggeessaan baankichaa obbo Waldee Bultoo sirni eebba baankii Gadaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffameera. Sagantaa kanarratti abbootiin Gadaa fi qaamoleen qooda fudhattoonni kan argaman yoo ta'u baankichi dameewwan isaa magaalaa Adaamaa keessatti argaman damee Adaamaa fi damee Dhaddachaa Araaraa eebbisiisuun ifatti hojii eegalchiiseera. Hojii gaggeessaan baankii Gadaa obbo Waldee Bultoo baankichi koree hundeessitu namoota 25 akkasumas abbootii aksiyoonaa 28,000 ol ta'aniin kaapitaala birrii miliyoona 552 kan kaffalamee fi kaapitaala galmaa'e birrii biiliyoona 1.16 kan hundeeffame ta'uu himaniiru. Carraa hojii uumuu irratti fuulleeffachuunis dargaggoonni baankicharraa liqeeffatanii hojjechuun akka jireenya isaanii jijjiiran haala kan mijeessu ta'uu himan. Jalqaba irratti hojii hojjetamuu qabu keessaa inni tokko dargaggoota keenyaa fi namoota keenyaaf carraa hojii uumuudhaaf waan dandeessan irratti hojjechuudha. Haga ammaatti akkuma sila ka'ee gara 148 hojii carraa uumamee jira. Dhaabbataa fi bifa ejensiidhaan warra qacaramanii. Fuulduratti garuu lakkoofsa damee babal'isuudhaaf baankii keessatti dorgomaa ta'ee biyya keessatti akkuma maqaasaa guddaa ta'e akka tifuuf kallattii kanaan hojjechuun barbaachisaa ture. Kana hojjetaa jirra jechuu barbaadeeni. Kana malees baankiin Gadaa tajaajila siyaasaa kennuuf teeknooloojii ammayyaa fi humna namaa gahoomeen hojii eegalee jiras jedhan. Teeknooloojii wajjin wal qabatee kan jiru yeroon isaa yeroo teeknooloojiiti. Teeknooloojiin yeroo ammaa dirqamadha, filannoo miti. Haaluma kanaan ji'a muddee darbe yeroo hojii eegallee teeknooloojiidhaan deeggaramneeti kan nuti hojii eegalle. Erga eegallee booda teeknooloojii binne miti. Manaajimentiin akkuma hooggansatti dhufeen atattamaan teeknooloojii teeminoos jedhamu akkuma sila ibsamaa ture hojiitti jijjiirree jirra jechuudha. Dijitaal baankiingiin yeroo ammaa dirqama. Dijitaal baankiing jechuun teeknooloojiidhaan deeggaramanii tajaajila faayinaansii, tajaajila baankii argachuu danda'u jechuudha. Isa kana kallattii addaatiin akka hojjetamu kallattiin laatamee irratti hojjetaa jirra jechuu barbaadeeni. Baankii Gadaatti daayireektarri tajaajila dhalarraa bilisaa obbo Abdul Jabbaar Kadir gama isaaniin baankichi saba Oromoo irra darbee uummata biyyattii tajaajiluuf kan dhaabbate waan ta'eef keessatti qusachuun irraa fayyadamaa akka ta'an waamicha dhiyeessaniiru. Baankiin kun yeroo hundaa kaayyoon isaa yaadamni kan ka'e yeroo garagaraatti sabni bal'aan saba misoomaatiif waan bareerraa hojii waan bareerraa qonna ta'uu danda'a, daldala ta'uu danda'a ka'uun jira. Yeroo san ka'u waan ittiin qophaa'in tokkotti yoo galu rifachuun jira. Kanaafuu isa kana hambisuudhaaf waan dhaabbii ta'e dhaabbata guddaa sabnis itti fayyadamee deebi'ee irraa fayyadamu dhaabuun barbaachisaadha kan jedhuuni. Ergaan ani hawaasa Oromootis qabu baankiin kun kan keessanii isiniif akka isinii mijatutti qophaa'ee isin eegaa jira. Tajaajiloota garaagaraa qabna. Tajaajila kan dhala alaallee qabna. Tajaajila dhalaan alaas jalqabuma irratti hojjenne itti qophoofne fedhii isaaniitiin akka barbaadanitti baankii kanatti akka fayyadaman inni biraan mootu kaapitaala yookiin immoo aksiyoona baankii kanaa bitatanii baankii kana cinaa akka dhaabatan baankii kanas akka jajjabeessan erga dabarsuu barbaada. Baankii hawaasa Oromoo mara guddisuuf dhaabbate kana waliin hojjechuu fi utubuun gahee isaanii akka baatan kan dhaaman ammoo hirmaattoota eebba baankichaa irratti argamanidha. Uummata bira gahuudhaaf damee kana gahaa miti jabaadhaa babal'isaadha wanni adaraa isin hin jennu damee hoo babal'iftan nullee magaalaa tokkorraa asii Hararitti erguudhaaf asii biyya biraatitti erguudhaaf dameen yoo jiraate ittiin hojjechuu dandeenya. Isatti jabaadhaan jedha. Karoora gaarii qabdanii yaada gaarii qabdanii rabbi nu bira dhaabbataa. Homaa waan jiru hundaa waliin haasofnee sirriitti jabeessuu baankii kana sirriitti ijaaruudhaaf haga ilmaan keenya akaakilee babaabileedhaan walitti himne daa'immaniin illee ta'ee dubartiidhaan illee ta'ee dargaggoodhaan illee ta'ee jaarsan illee ta'ee irratti tumsine sheeriin isaa akka nu guddatu hin taasifna kan jedhu.